dargaggummaa jechuun maal jechuudha? Dargaggummaa jechuun ibidda yoo itti fayyadamne nu fayyaduu fi yoo dogongorre immoo gubee nu balleessudha. Ibiddi dargaggummaa bakka itti qabsiifamuu qabuun alatti yoo bilbiluu jalqabe ibidda balaa uumamaa yookiin namtolcheetiin uumamu kamirraa caalaa miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Dargaggummaa yeroo beekumsa keenya guddifachuuf itti of wareeguu qabnudha. Yeroo nama rakkoo furumoo rakkoo uumu ta'uu keenya itti filannudha. Dargaggummaan gamtaan ta'anii akka tokkotti tokko ta'anii akka gamtaatti jiraatanii tokkummaadhaan saba ifiitiif yeroo itti waa buusanidha. Dargaggummaan jaalala lallabuu, jaalalaan jiraachuu fi jaalalaaf aarsaa of godhudha. Miira ofii to'achuu, abdii muruu dhabuudha fi mul'ataan guutamuudha dargaggummaan. Dhugaadhaaf falmuu, waan itti amanan irratti cichuu, dubbisuu, gaafachuu, qorachuu, ogummaa horachuu, waan haaraa beekuu fi waan haaraa uumuudha dargaggummaan. Arra hojjetanii boruuf yaadudha. Garuu dargaggummaa keessa argachuu fi dhabuu, hofuu fi ka'uu, gahuu fi hanqachuu, hoflaa fi boo'icha, gammachuu fi gadda, siif bari'uu fi sitti dhi'uunis ni jira. Imala bu'aa fi bahii jireenyatiin guutame namni cimaan kan keessatti ofiif jiraatu, dadhabaan immoo kan keessatti namaaf jiraatudha dargaggummaan. Yeroo mara akka walitti dubbanne kanatti namni jiraatu umrii isaa guutuu dargaggeessa ta'ee jiraata.